Sukkaara baddee kanarratti akkasitti naqxaniit yookiin immoo hirdii simuu baddaa isaarratti akkasitti naqxaniit akkasitti ittiin qaama keessan masaajii gootu fuula keessan masaajii gootuun akkasitti. Hirdiinis baay'ee gaariidha. Hirdiinis isa baddaara isaarratti naqxaniit isaan booda akkasitti masaajii gootu fuula keessan jechuudha. Immoo shukkaaris ni ta'a. Shukkaaras immoo baddaa isaarratti akkasitti naqxaniit masa kanadha. Isa amma namuraa tokkichuu singaa maaliif guyyaa dheeraadhaaf itti fayyadamnu. Kanaafuu tokkichuyyuu nu gaasin jedha. Maalitti fayyadamu ilaalla. Yoo soqxanis hin dandeessu bishaan san barbaada waan ta'eef bishaan isaatiin fayyadama. Soqxanis hin ta'a akkasitti ani soqamu jira isaanis soqxan hin danda'ama. Anuma bishaan isaa bichaan barbaada waan ta'eef akkasitti fayyadama. Baay'inaan hojjetanii dandeessu garuu yeroo dheeraadhaaf hin taa'u iddoo teessisuu baattanii hin taa'u osoo hin taane taa'uun taa'a fuula keessanii waan ta'eef yeroo dheeraadhaaf hin teessisina. Wantoota akkasitti hojjetan fireeshii kana ho'adhuma osaattoo ta'e malee iddoo guyyaa dheeraadhaaf itti fayyadamuu baattanii anaaf garuu gaariidha isiniin jedha. Asirratti nuti hojjedha. Bishaan isaa aannan naqadhaa. Aloe vera itti fayyadama. Aloe vera kana fakkaata. Aloe vera kana kubaa isaatti fayyadamanii yeroo hundumayyuu wantoota garaagaraatti dabalatanii fayyadama. Isinis akka barbaadan fayyadamuu dandeessu. Ani kubaa isaatti fayyadamu garuu akkasuma damma fa'aa buna fa'aa isaan kan fayyadama malee kubaatti fayyadamu jechuu barbaadani. Asiis immoo isheen kun viitaaminii E'dha. Oiliidha garuu isheen kun oiliidha. Yeroo dhiqadhas ishee kan fayyadama. Baay'ee gaariidha. Iddoo bitattanii gaariidha ishee kana. Furdina qaba. Bishaan tomaatoon itti dabaladha. Tomaatoon beektu fuula keenyaaf baay'ee gaariidha. Sirriitti waliin maka. Qal'inuma isaatiin teessisuu barbaadan qal'ina isaatiin yookiin immoo furdina barbaadan aloe vera kana jeelii kanatti dabalaadha. Sirriitti waliin naaf haa ga'u. Akkasitti meeshaatti naqadha. Wantoonni fireeshii kun garuu nuuf miidhu maal seetan yeroo dheeraadhaaf iddoo kaa'uu baattan akka kiyyaatti bareeda. Maaliif hin nyaanne iyyuu waan ta'eef waan nu miidhu nu fakkaatu anaan garuu.
timaatimii fi shukkaara miti. Shukkaarris bunnis ni ta'a. Isa waliin maktanii bakkee kan akkasitti gurraacha'eef isaafis gaariidha. Timaatimiin ofii isaatiif iyyuu jechuudha. Duwwaa isaati iyyuu odoo homaayyuu itti hin dabalin akkasuma shukkaara baddaa isaarratti naqnee qaama keenya akkasitti sukkuun akkasitti jechuudha. Bakkee bandii kanatti shukkaara akkas naqxanii akkasitti bakka akkanatti jechuudha. Isuma namni keessaa cuunfuu jechuudha kanatti. Marqixxanii akkasitti jechuudha masaajii. Jeelisaatis hin ta'a immoo akkasumattis immoo murtanii akkasitti. Sinirraa bada warri akkasitti xaabii qabdan akka kiyyaa kana gurraacha qabdan kun hin bada waan hin banne hin jiru. Immoo akkas bakka kanatti gurraacha qabus siniif hin bada of yaaltaan hin bada waan hin jijjiiramne hin jiru. Garuu immoo of daganne yaada isaatii tuulutti tabaasee inumatti tabaasa malee waan irraa jijjiiramu agarsiisu. Agartan akkasitti. Akkasitti jechuudha. Shukkaara baddee kanarratti akkasitti naqxaniit yookiin immoo hirdii immoo baddaa isaarratti akkasitti naqxaniit akkasitti ittiin qaama keessan masaajii gootu fuula keessan masaajii gootuun akkasitti. Hirdiinis baay'ee gaariidha. Hirdiinis isa baddaara isaarratti naqxaniit isaan booda akkasitti masaajii gootu fuula keessan jechuudha. Immoo shukkaaris hin ta'a. Shukkaaras immoo baddaa isaarratti akkasitti naqxaniit masaajii fuula keessan akkasitti hin gootu. Akkasitti erga ittiin gootanii akkasittiin keessu daqiiqaa muraasaaf hin keessu fuula keessan maaliif hin dhiqattan jechuudha. Isaan booda xiqqoo turtanitti bareechitanii dhiqattanii booda shukkaara kun hirdiinis hin ta'a. Kunis immoo shukkaarris hin ta'a jechuu barbaadanii erga akkasitti isiniif shukkaarri fi timaatimiin wal isinii laafeen booda akkasitti fuula keessan jechuudha. Akkasitti masaajii gootanii. Akkasitti bareeftanii gootaniin daqiiqaa afurra teessanii miicattu fuula keessan dhiqattu jechuudha. Kana fakkaata viidiyoon koo jaalatanitti fayyadamaa isiniin jedha. Daawwattoota koo kana fakkaata. Fuula kana qulqulleeffadha. Daqiiqaa akkas ofirra teessisitan sa'aatii dheeras osoo hin taane akkas ofirra teessisan miicadha. Sa'aatii isaa sanatu beeka. Ofii keessaniif waggaatti fayyadamtan jechuu kooti. Kana fakkaata daawwattoota koo nagaanaaf.